Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alam kamisa kaleessa ibsa kennaniin lammiilee Yuugaandaa guyyaa dhumaa baqanna jechuun Itoophiyaa seenuu isaanii himaniiru. Lammiileen Yuugaandaa kun naannoo kibbaa godina Oomoo aanaa Nyaangootaawum jedhamu seenuu isaanii dubbii himaan kun eeraniiru. ከዩጋንዳ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ Baqattoonni Uganda irraa gara Itoophiyaa dhufan jiraachuu dhugaa akka ta'e nan mirkaneessa. Namoonni kun naannoo keenyatti guyyaan bara dhumaa gahaa jira. Du'ii fi qeerraa buqqaatiin ni jira sodaa jedhuun baa Ugandaa keessumaa naannoo Seraaraa Kumii fi Goraa jedhamurra ka'uun kibba Itoophiyaa aanaa Nyaangootaawum jedhamu seenuun isaanii mirkanaa'eera. አካባቢ እንዳሉ ተረጋግጧል። Dubbii himaan kun kana dubbatanis godina Oomoo kibbaatti itti aanaa bulchaa aanaa Nyaangootaawum kan ta'an obbo Lookinyaanii Gaamurlee garuu lammiilee Yuugaandaa kunneen dhimma amantaaf gara naannichaatti imaluu isaanii dubbataniiru. Dhimma wangeelaaf gara kana dhufani. Yeroo as ga'anii kan isaan simate mana amantaadha. Namoota gara 277 ta'anidha kan dhufani. Dheengadda qondaaltonni tika federaalaa gara kana dhufanii odeeffannoo jiru kenneefii deebi'anii deemaniiru. Itoophiyaa naannaa Nyaangaatoo, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Sudaan kibbaa keessatti afaan wal fakkaataa saboonni dubbatan jiru. Kanaafidha namoonni kun naannicha daawwachuuf kan dhufani. Afaan keenya hanga tokko adda addummaa loqodaa qaba. Ta'us garuu jechoota tokko tokkoon waliif galla. Lammiilee Yuugaandaa kunneen muddee darbe keessa Itoophiyaa seenuu isaanii kan himan obbo Lookinyaanii Gaan bara yookaan guyyaa dhumaa baqatanii dhufan kan jedhu sirrii miti jedhu. Namootni kunneen dhimma amantaaf kadhannaa gaggeessuuf gara kana dhufanii ergama isaanii yommuu fixan deebi'anii ni deemu jechuun BBCtti himaniiru. Namoonni kun waldaa amantaa kiristaanaa Yuugaandaa jiru tokko keessaa kan dhufanidha. Ijoollee fi manguddoonni gartuu kana keessa jiru. Yeroo ammaatti hedduun isaanii mana keessummaa mana amantaa keessa buufatanii jiru. Kaan ammoo manneen namoota dhuunfaa kireeffatanii jiru. Ergamni isaanii hanga roobni roobutti as turuu akka ta'edha himu. Sanyii facaasne isiniifis sanyii kenninee deemuudha akka waaqni nutti himee jiru jedhu. Yeroo jalqaba isaan gara kana dhufan gogiinsi yookaan hongee cimaatu naannoo keenya ture. Isaanis roobaaf waaqa kadhatanii akka roobni dhufu sirriitti amanu. Kun dubbii amantaadha, hojii waaqadha. Amma naannoo keenyatti isaan kadhata isaanii taasisanii booda roobni cimaa roobuu eegaleera. Namoonni kun ergaa waaqni nuuf kenne xumurree ni deebinaa jedhaniiru. Yoom akka deebi'anii deeman ifa miti. Nuttis kana jedhanii himne. Teknooloojiin ChatGPT sooftiweerii addunyaa irratti beekamtii guddaa argataa jirudha. Tajaajila ChatGPT Chat Generative Pre-Training Transformer akka hiriyaa fi barsiisaa odeeffannoo biraa argataniiti. Gaaffii dhiyeessitanii fi odeeffannoo feetan yeroo gabaabaa keessatti bakka tokkotti qixeessee isiniif dhiyeessa. Namoonni ergaa barreessan bareechuuf walaloo akkasumas koodii kompiitaraallee ittiin qopheessuuf itti dhimma ba'u. Qorattuun poolisii teeknooloojii Birhaan Taayyee hojii hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence kun maal akka ta'e BBCf ibsiteetti. ChatGPT ማለት all purpose ወይም ደግሞ ሁለገብ ChatGPT jechuun hubannoo namtolchee yookaan AI odeeffannoo waliigalaa yookaan tajaajila hundaa kennu jechuudha. Kana akka teeknooloojii waa ittiin internet irratti barbaadannu yookaan search engine itti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Google irra deemtee har'a haalli qilleensaa akkamii yookaan bilbilli waajjira Itiyoo Telekoom maali jettee yommuu gaafattu deebisiif kenna. Kan ChatGPT adda godhu murtee yookaan haasaa hubannoo namtolcheen yookaan AI'n akkuma kan namaa fakkeessee taasisuu danda'uusaadha. Fakkeenyaaf ChatGPT irratti hima tokko barreessitee kana fooyyessiinaaf kenne yoo jetteeni deeggarsa namaa malee ofiin ilaalee madaalee fooyyessee siif kenna. Wantoota ati gadi fageenyaan qorattee bira ga'uu qabdu tokko ofiin ariitiin qoratee siif kenna jechuudha. Ta'us garuu qorannoon siif dhiyeessu hunda sirriidha jechuu miti. Odeeffannoo isaa kan sassaabbatu wanta interneetarra jiru hundarraadha. Wanta interneetarra jiru hundi immoo gaariidha yookaan dhugaadha jechuu miti. Interneetarra haasaan jibba sanyummaa, arrabsoon adda addaa kan loogii korniyaa ibsan hedduun jiru. Kanaaf ChatGPT'n yommuu fakkeenyaaf pirezidaantiin tokko akkana jedhan jedhiitii gabaasa barreessi jettee ajajuunitti wanta internet irratti argu hundarraa walitti qabee isa keessaa filatee barreessaa jechuudha. Haasaan ChatGPT wajjin taasistu akka kan namaa fakkaata. Garuu nama sirrii miti. Kun hubatamuu qaba. Guutummaatti waan badaadha jechuu hin dandeenyu. Wanta gaariis wanta badaas ni qabaata. Qorannoo gaggeessu irratti odeeffannoo inni walitti sii qabu keessaa tarii 10 keessaa 7 dhugaa ta'uu danda'a. Kanaaf soba ta'a. ChatGPT'n odeeffannoo internet irra jirurraa walitti qabee madaalee deebii kenna malee waan haaraa hin uumu. Kanaaf wanta nama fayyadus wanta nama miidhus waan qabuuf lamaan isaa madaalanii ilaaluudha. ጥሩ ነገር አለው ግን የሚጎዳም ነገር ስላለው ሁለቱንም አመዛዝኖ ማየት ነው።
ChatGPT harka caalaan kan hojjetu afaan Ingiliffaanidha. Sababiin isaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa afaan jiran kan akka afaan Tigiriffaa, Amaariffaa fi afaan Oromoo intarneetaa irratti guutummaatti waan hin guddanneef akka ta'e qorattuun kun himteetti. Fayyadama isaa wal qabatee teekinooloojii kanarratti gaaffiin ka'aa jira. Dhimma barreeffamaa koppii godhamee yookaan akkaataa barattoonni hojii mana isaaniif itti fayyadaman irratti rakkoon akka jiru aadde Birhaan Taayyee himteetti. ብዙ ተማሪዎች ለምሳሌ የአንድ ሺህ ወይም የ10 ሺህ ቃል barattoonni hedduun fakkeenyaaf hojii manee jechoota 100 1,000 yookaan 10,000 barreessaa jedhu yommuu kennamuuf ChatGPT irra deemanii mata duree isaa barreessuun waa'ee dhimmichaa akka barreessuuf yommuu gaafatanii jechoota 10,000 sanaan barreessee ni kennaaf. Sana booda barattoonni wanta ChatGPT barreesse kana buufatanii yookaan daawunlood godhanii akka ofii barreessanitti fakkeessanii mana barumsaatti galchu. Kun maal agarsiisa? Barattoonni wanta ofiin baratanii hubachuu qaban tokko utuu hin bariin hafuu jechuudha. Akka hannaatti illee ilaalamuu danda'a. Garuu akkanumaan ChatGPT hin fayyadamina jettee dhorkuu hin dandeessu. Sababiin isaa hojii kee tokko irratti anis akka qorattuu tokkotti odeeffannoon barbaadu tokko argachuuf ittiin jalqabuuf na gargaara. Wanta hunda akka nu barreessuuf miti, akka jalqabbiitti fayyadamudha. Kanaaf barattoonni teekinooloojii kan akkamiin malaan fayyadamuu danda'u kan jedhu barsiisuun barbaachisaadha. Sababiin isaa qorannoo guyyaa 3 sitti fudhachuu danda'u tokko ChatGPT'n daqiiqaa muraasa keessatti siif xumura. Wanti barattoonni baruu qaban odeeffannoon isin kennu hedduun kan sobaa ta'uu waan danda'uuf mirkaneessaa siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itoophiyaatti jedhu barreeffamee tibba kana dubbistootaaf dhiyaateera. Kitaabichi waggoota 7 ol kan fudhatee fi qorannoo irratti kan hundaa'e akka ta'e dubbatan barreessaan kitaabichaa Wandimuu Taganyee. Dhimmi afaan Oromoo fi qubee yoo ka'u maaliif siyaasni waliin ka'a? Kaayyoo fi qabiyyeen kitaaba haaraa kanaa maalii kan jedhu waa'ee Likoo Biraanuu Gammachuu dubbiseera. Siyaasa afaan Oromoo qubee Itoophiyaas jedha. Itti fayyadamni afaan Oromoo, itti fayyadamni qubee yeroo baay'ee siyaasa wajjin kan walitti hidhate biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Amma dhiyoo kana duula geggeessinee qubeen kun akka badu goonaa jedhu ammallee garuu uummanni Oromoo waggaa 30 qubee kanatti fayyadamee literaachariin isaa baay'ee guddateera. Even dhaloonni tokko ittiin uumameera. Dhaloonni qubee jedhamu, qubee jenereeshinii jedhamu dhaloota qubeetiin baratee guddatee hojii qabatee hojii adda addaarra jiru jechuudha. Kanaaf dhaloonni kuni waa'ee afaan isaa sirriitti hubatee, waa'ee qubee isaa sirriitti hubatee, qubee maaliif fayyadamnaa, sababiin isaa jiru maali kan sirriitti akka hubatuu fi falmii irratti ka'u, qeeqa irratti ka'u kana hubannoodhaan, beekumsaan bilchaatee akka ofirraa qolatu taasisuuf qubeen waggaa 30 dura kan inni ofishaalii murtaa'eetti fayyadamuu jalqabe. Garuu qubeen kun utuun dhufiin dura, utuun fayyadamiin dura afaan Oromoo qubee adda addaatiin barreeffamaa ture. Qubee Giiziitiinis barreeffameera, qubee Arabaatiin barreeffameera. 1950 keessa immoo Sheek Bakrii Saabaloo qubee addaa bocanii afaan Oromootiif kan ta'u yaadameera. 1970 keessas Dr. Hayilee Fidaafaa, Baaroo Tumsaafaa qubee kanaaf ka'umsa kan ta'u qorannoo adda addaa biyya Awurooppaatti gaggeessanii dhiyeessaa turan. Qubee laatinii akka fayyadamus gorsa kennanii turan dargiin hin fudhanneef malee. Kanaaf egaa bu'aa bayii hedduu booddeeti qubeen kan inni ragga'ee har'a ga'ee jiru kun jechuudha. Garuu akka hubannaa keetti dhimmi afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo maaliif siyaasa ta'e jettee yaadda? Yeroo baay'ee akkuma beektu dhimmi fayyadama ortoogiraafii yookiin fayyadamni qubee baay'inaan sabni addunyaarra jiran kan isaan filatan sirna sagaleessuu afaan sanaa wajjin kan wal simu yookaan immoo sirna sagaleessuu sana barreeffamaan sirriitti kan bakka buusuu danda'u sakan jechuun kan filatamu. Likewise afaan Oromoos haaluma kanaan filatan. Profeesar Xilahuun Gamtaa bara 1993 artiikilii isaanii irratti afaan Oromoo qubee kana fayyadamuu kan inni qabuuf sababa jedhanii pedagogical, practical, linguistic reason jedhanii lafa kaa'anii. Garuu kun egaa dhugaa lafa jirudha. Laatinii kun inni gara afaan Oromootti madaqfame qubee 26 qaba. Inni kan Giizii garuu 231 qaba jechuudha. Kana keessatti egaa qubeen laatinii dheerinaaf gabaabina afaan Oromoo dheerinaaf gabaabina qaba. Kan sirriitti bakka bu'a. Itti dabalee jabeessuuf laaffisuu qubee laatiniitiin hin danda'ama. Qubee Giiziitiin garuu hin danda'amu. Kanaaf linguistic suitability yookiin mijannaa ortoogiraafii sana qubee sana sirna sagaleessuu afaan kanaa wajjin kan wal simatu ta'uusaa
amanuutiin beektonni Oromoo bara 1991 walgahii abaawun waameen namoonni 1,000 ol ta'an walga'anii qubee amma jiru kun qubee laatinii kun gara afaan Oromootti madaqfannee itti fayyadamuu qabna kan jedhan oofishaalii kan murte. Erga kun murtaa'ee booddee garuu dhimmi kun poozitiivili hin fudhatamne yookaan immoo waan mijateef jedhamee hin fudhatamne. Maaliif? Inni tokkoffaa Profeesar Baay'ee Imaam kan jedhamu namni hayyuu xiinqooqaa ta'an kun yuunivarsiitii Finfinnee jiru isaan falmii jalqabaa kan kaasan isaan kan si dhibu barreeffama isaanii irratti sirriidha qubeen giizii afaan Oromoo barreessuu fi gahaa miti hanqinoota hedduu qabaa jechuun ka'aniiru. Garuu jedhanii immoo itti fufu. Garuu biyyi tokko waan ta'eef biyya tokko ijaaruuf afaan tokko qubee tokko fayyadamuun dirqiidhaa jechuutiin kaa'u isaan. Biyya tokko ijaaruuf qubee tokko fayyadamuun dirqamaa jedhu. Inni biraa kan isaan kaasan qubeen fayyadamuun kun eenyummaa Itoophiyaa jettu sana. Indiigaa eenyummaa biraa uumaa deema. Akkuma sitti ture qubeen jenereeshin kan jedhamu uumeera. Dhaloota afaan isaaniin dubbatu, afaan isaatiin barreessu, qubee mataasaa qabu, eenyummaa mataasaa qabu, seenaa mataasaa qabu, istaabilishdi ta'ee jiraachuu. Kanaaf kan isaan sodaatan sun hin hafne jechuudha. Itti dabalanii Profeesarri kun maal jedhu qubee fayyadamuun maltii iskiriipti. Fayyadamuun kun biyyittii